ra maalif akkana neenye baalamni arra ture baalama kana garuu waan irraa na hambise haajaa dalagaa jabduudhaati khashaanarra gartee jaballee waan sanintii gallee jeetii yaadee dadhabee kanaaf obboleessi kiyyatti garteemi bilbilee gartee akkana neenye itti himuun dirqama kiyyaa jechuudha arra jaartii arifee ni galchina jennee jala sararee waan himnee jirru waan ta'eef arra dirqama isinis galuu qabdi jechuudha. Kanaafuu haa guyyaan biraatis hodhu. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa? Nagaa naguma hundi. Fayyaadha? Fayyima. Alhamdulillah jirra alhamdulillah galata rabbiiti gaa'ee. Barga har'aan tana haajaan na qabee gartee nurraa dhaqee dubbisa nurraa fixi jechuu kiyyaafis bilbile. Hayyee taate anu sammaatiin si eegu jira. Bar jaaddeetti namatti bilbiluu fuuqa. Anumaa si bilbiluu deemuna bilbilte maali haajaan si qabdee akkami? Haajaan haa bikka dalagaati sanii gartee jaan gartee anillee cabsuu fedheetiin gartee ajii cabsee deemu fedhee. Aboo dalagaan yoo dalagaa taate hayyee jabaaddu silaa waan guddoo kennee jira beektaa? Nurraa akkam goote? Amma kan turaansiin eegutti jira kalaas erga haajaan si qabatte silaa waan guddoo kennee jira du'aa uuma burullee itti deemnee du'aa yoo haalli si midhaa godhuu dandeenya. Amma fuudheetumaan galcha kaaree an turaansiin eegutti jira bare. Tolchite bareedaan eeguun kee bareedaa ture gartee gaa akkanillee gartee hordoftoonnillee gartee nullee gartee waliin akkamitti addaan haftan eessa kutiyyanii akka gartee homiin kaafneefin beekanillee asitti fiidiyoo takka waraabu jiraa beek sitti bilbilee. Tolchite abshii baay'ee rakkoon qabu. Kanaafuu alhamdulillahi rabbil aalamiin gaa ati gartee na caalaa hayyuudhaa nama jabaa tokko gartee ni fixxa jeetiin yaadaa gaa namni gartee walirratti abdatuun hunis waan tokko gartee haajaan gaa gartee yoo nachi nafe rakkoon sani malee gartee bilbilee gartee dirqama jiisechaan itti nagadhee gartee akka nurraa fixxu jechuufin gartee anilleen bilbilallee itti qadheesi bilbilee beek. Abshiru rakkoon qabu kanatti bilbileedha. Eegaa guyyaan qabannees guyyaa arraati waan taase arra gartee hordoftootatti gartee ni beektaa silaa gartee isaanis bal'inaan eegatu jira waan ta'eef kanaafi gartee dirqama ta'eetiin beeki bilbilas bilbilee beeki. Tole taate naa hobbayi maaliif haajaan baratan hunda keenyaati rakkoo walumaan qabna abshiru sana ituu irra guddaa ofinnee jirra ammaas isaanuma gartee rabbii waliin nurraa haa tolchuutu ammoo godhuudha waan guddoon matee jirti ayyii anuuniin godhaati gabaaduu naatirra jirtus barteenyumaati akkasitti naa hubadhu abshiruun siin gagguma guyyaa ni khalaas anumaatu firraa galcha godhullee yoo rabbii jireen kenne waliin ni du'aa godhuu isii dandeenya naafe. Ayyee galatoon guyyaa hedduu qabnaan guyyaan isaaban qabuuti bira dheenye bashannana an gammachuun beeki gartee guyyaa isaa waliin galan gartee hudduun ibdiidhaan innaa gammachuu keessa gaa ammaa gartee beeyta gaa dubbii baran akkana shukkuwamte kana gartee. Ayyee haaree abdiin si qabaati jabaadhu nurraa fixeyaa. Ayyee ni fitaabshii baay'ee akka ati gammaddu wallaahi bal'inaan durumatti argi maaliif haalli irra turre san keessa alhamdulillah ammaan tana tumta ta'uu baafatte du'aa godhuuf haala nurraa barbaachisa malee kan waa'ee guddoodha. Aboo kana ta'an nagaan dalagaa beeki kana amma har tokko irraa reefuun tana qalbiitu karaa dhibame kana naqeetiin beeki rasiidaan naqadhayeetiin biraa fiigee beeki jara biraa. Aboo dalagaan taban taatuan sana taanaan fardiidha dalagaa jabeeseeti abshiru anaatutu galchaaniif suma inshaallah du'aayiidhaan duuba jiraachuudha malee guddoo kennee jirraa bara inshaallah walitti aanee jechuudha. Ayyee galatoon guyyaa tokko waliin dheenyee gartee inshaallah birattis gartee qamaanee gorsa gartee fakkeenyaaf akka waan kana akka bu'uuf dura. Assalaamu alaikum hordoftoota hundichaan akkam naga jirtu fayyaadhaa jirre alhamdulillah asi keenyi galata rabbiiti galata waaqaatiif waaqaaf galanni haa ga'u. Gaa arga guyyaa gartee feeruusaa galchinu arafeedhaa fi hanga ammaan tanaa yeroo dheeraa gartee gaa waan kanarra turree haalli maal akka gartee keessa bu'aa bahiin xiqqoon qabdu izaabaan alagaa gartee turree isinillee tursiifnee hedduunillee hifattanii arra garuu argaa anillee akkanumatti haajaan na qabatteetiin bikka dalagaatiin jira gartee obboleessa kiyyaa
numaaf miidiyaadhaan bikka san nurraa bu'ii nurraa galchi jeeni itti bilbila dhaquun gaa waan san sirreessuun ooluu isa gartee gaa boodarra gartee maaliif namni kun yoon arraa asiin gartee manguddoo jee arraa asiin hafutee rakkoodha jechuudha. Maaliif rakkisaa jette akka eera Oromoo heetti baallamni waan ta'e baallama waan ta'e jabaa akka ta'e namni hin beekne jiru baallamni nama Oromoo biratti haalaan jabaadha jechuudha. Namni beellama diigee jechuun gaa akka inni itti hizaabamu ni beektan jeesisin hima gaa xiqqaan qabdu hizaaba gatii isaa gatii maaliif yookiin sobaa taatee argamta waan san yoo ifi murtii san guutuu dadhabdee akka nama gartee siif guutu gartee yoo lama yookiin sadii taatan san keessa haajaa si quunnamtee gartee nama sanitti bilbiltee himuun wooma dur jiraati jechuudha. Kanaafi aan haajaa yoo na qabattee baallamni san akka hin diigamne jechuudha. Baallama kabajuudha. Kanaafuu egaa obboleessa hiyyattiis ammas eessarraan geessee maal akka godhan guutuu gartee nin gaafadhaa jechuudha. Maaliif wal soburraa wal gubuu wayyaa ittiin Oromoon. Kanaafuu obboleessa hiyyatti bilbileetiin nurraa akkam goote waan ji'uudhaan haasa'ullee ni jira. Kanaafuu egaa numaaf miidiyaan obboleessa hiyyaa gartee arra gaana eegu jira. Guyyaa qabannee dheenyee waliinillee gartee biratti du'aa eeguudhuun waan nama hanqisullee miti. Kanagaa irra guddaa gartee waan guddaa gartee inni nurraa daleenyaanuu rakkoo hin qabu jechuudha akkaan an dalageetti ilaala. Gammachuu ammaan dura gammati caalaa gartee gammachuun ta'a amma gammachuutu gartee amma isaa walitti dhufuun gartee hangaan amma dura gammati caalaa gaa akka gammadu abdiin firraa qabanillee isaa walitti galuudha. Duraanuu hawween tiyya guddaanii isaan walitti galaan anaa miti Oromtuun guutuun akka gammaduun beekaa waliin mirqaanii waliin bashannanuudhaaf guyyaa hedduun qaba bira dhaquun dirqama ta'a. Achittiin mirqaana kiyya hangaan gammadis achitti isin garfita ammaan duraa caalaa achitti isin garsiifadha jechuudha Oromotiyya. Kanaafuu haa hedduu takkaan gammadee haalaan dubbiin tun dhumuu isiitiif as ga'uu isiitiin gammachuu guddoon qaba. Kanaafuu haa gartee guyyaa hedduu qabnaa isaan bira dhaquufis anillee dirqama fiidoo tana waan inni hubatti mareef naan beekaa gartee akka gartee waan inni gartee yaannisan isinillee gartee maaliif adda haftan jettanii homii dhiyeessuu dandeessan. Homii san hundarraa gartee isiniif waraabuun dirqameetii maaliif haalilleen nageessuu baatu yaadaa fi qalbiin achiin jira gartee akka maaliif homii durattiin kaana jechuun kan waraabee gaa guyyaan arra qofaa miti guyyaan hedduudha. Isaan gaa walitti gallaan sadi ol gammachuun ni hafti jees. Yaatis bilbileetiin gartee gaa akkaan garteen ittiin hubachiisu deema. Raafin gartee hin deebine gartee insha Allahu ta'ala rabbii wajjin gartee gorsina walumaanuuti. Rabbi si biraa jiraatuuti. Gargaarsa rabbiitiin si bira haadhee jira maleekaan rabbi hojjaa jiraatu gartee akkasitti gaa. Ayyee nagaa naa ture leenca kiyyaati rabbi hojjaa jiraatuuti narraa fixisan. Ayyee galatoome obrii bulli ture. Ayyee leenca kiyyaa nagatti. Ayyee. Akkana gaa akkuma gartan kanaa gaa obboleessa keenyatti gartee firraa bilbileetiin himu maaliif fardiin xiqqoon qabdu jaanii gaa gartee namni yookaan maal gaa isinummaan ilmi namaa kun namni waan rabbiin sammuu siif kennee horiin adda si godheef akka ati balliftee yaadduu fi gartee ballisee yaaduu baadhee rakkoodha jechuudha. Kanaaf eegin beellama san qabadhe baallama san gartee guutuu dadhabee waan ammayyaatiin bilbilli ni jira jechuudha. Obboleessi akkanarraa fixu godhuun dirqama kiyya waan ta'eef gartee waan sana gaa dalagaadhaaf silaa dirqama san cabsullee fedhee waan feete abidullee jeetii garuu gartee eega gartee dhiibbaan leen jiraattee jechuudhaaf bilbilee gaa gartee firraa itti hime kun gartan kana
gaawwartoota keenya hedduu takka galatuumaadha. Kanaaf gartee waan isin mareelleen gartee akka gartee narras ilaallee jechuudha. Akka nama fardee isin hin jenne jechuumaa fi waan biraatiin isinillee ni gammaddan jeeti walumaan hangaa gammachuuti. Hoggoon bira dhaqee hangaan gammadee hanga gammaddan gaa walumaan garraa gartee fakkeenya akkanaa Oromoo hundaaf waan akkanaa fakkeenya akka ta'u dubbiin dhufuun waan tokko dhumuun ammoo bareedaa ta'uudhaaf fuulduraaf nama Oromoo maraaf akka fakkeenya ta'u waan akkanaa achiin odoo gartee dhugaadhaan jira yeroo ammaa asinni baay'ee jira adda facaasuu hin taane waliif fiduun bultii lamaan ta'e ilmaan wal jidduu qaban addaan facaasuu jechuun gaahun waan rabbii fi jechillee hin feene kanaaf ilma namaa taanee gartee kun nun dhimmisiifne dhimmi huyyoo nutti dhagaamne waan nama dhagaamtu tokko illee hin jirtu kanagaa dirqama keenya an keessatti argamu baadhu yaadaan akkaan dhaabbadde achi jiru abdii guddaa qabdan jechuu isinillee anis abdii guddaa irraa qaba. Kanaaf gaa hedduu takka galatoomaadha. Baay'ee fakkeenya namaaf akka ta'u waan kun yeroof illee fuulduraaf illee ammaaf share like subscribe godhuudhaaf nama hunda biraan gaa. Fardiin maaliif namni keenya dhuftee akkuma dhumti waan jedhamu dirqama kanatti yaaduu qaba. Xiqqaa guddaan dhagaan xiqqaateef bubbeen hin fuune jaan garuu arraan tana yoo nuti waliin dhimma hin jiru dirqama keenya jechuu biyyaan baaqisitti nuti biyya gadhiifne malee aadaa gad hin dhiifne aadaa teenyaa fixuun dirqama ta'a. Kanaaf gaa anilleen haja naan biftu obboleessi keenya ni fixa jee yaada. Galanni kan rabbii gooytaa waaqa guddaati.